inni kun immoo maal jedha? Make a photo. Make a photo. Okay? Photo jechuudha. Photo maaliifi akka pronunciation Amerikatti jechuun akkanaa kun gara diitti deebi'a. Tiin akkanaa gara diitti waan deebi'uuf photo jennee jechuudha. Make a photo. Walumaa galatti jecha kuni yookiin himni kuni dogoggora jechuudha. Okay? Akka ijaaramuu qabu akkami? Akkam ta'uu qaba? Take a photo. Okay? Kana jechuun suuraa kaasii jechuudhaaf beeki. So, take a photo jetta malee make a photo jettu jechuudha. Inni kunis dogoggora afaanota tokko tokkorraa yeroo afaan kallattiin hiikan uumamudha jechuudha. Okay? Akka afaan isaan dubbatan sanitti make it jechuudha jechi direct hiikamu. So, jecha afaan keetii kan direct dhiistee maal goota? Akka Ingiliffatti akkamii jedhamaa kan jedhu baratte jechuudha. So, suuraa kaas jechuu yoo kan barbaadu ta'e maal jetta? Take a photo. Okay? Take a photo. Akkas jenna jechuudha. Suuraa kaasi. Okay? Kanatti yeroo dhufnu give me an advice jedha. Give me an advice. Dogoggora jechuunis maaliif dogoggora ta'e? Amma asirratti himoota kanneen lamee yoo cinaa qabne give me jedha hangaasii kunillee give me jedha. Sambooda an advice maaltu maal ta'e asirratti wanni namichi sun barate. Okay? Jechoonni gama duraatiin leetariin yookiin immoo saawundiin isaanii vaawoliin eegalu yookiin immoo dubbachiistuudhaan eegalu kanneen akka a kan jennu kun amma dubbachiistuudha. Okay? Vaawol jennaani. So, yeroo kanatti an kan jedhu idaanaa jedha seerri. So, isa san qabateeti jechuudha namni kuni maal godhe? Give me an advice jedha jechuudha. So, akkasin jedhamu. Kuni dogoggora. Akkam ta'uu qaba? Some kan jedhu fayyadamu qabda jechuudha. Bakka an fayyadamtu. So, you should use some instead of what? Instead of an. An jechuudha maal fayyadamu qabda? Some fayyadamu qabda jechuudha. Seerichi akkuma jirutti ta'e asittiin dalagu jechuudha wantoota akka adviceitiif. So, give me some advice. Okay? Give me some advice. Asirratti give me heeru maal ta'a yeroo waliin butamu? Give me. Okay? Give me some advice. Give me some advice. Okay? Akkas ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun na gorsi jechuudha waan biraati miti. Gorsa naa kenni yookiin na gorsi jechuudha. Isa kanatti yoo dhufne he said me the truth. He said me the truth jedha. He said me, okay? Akka kallattiin hiiknatti maal ta'e? He jechuun isa, said jechuun jeedha, me jechuun ana. So, inni naan jeedha. The truth, dhugaa naan jee. So, akkanan ta'u jechuudha. Wanta irraa irratee jira amma. Maaltu irraa irratee jettanii yaaddan? He told me the truth. Maaltu irraa irratee garaagarummaan hima kanaatiif kana maal jettanii yaaddanam? Eessa irrinni isaa? He said me jedha kun. Okay? Kun immoo he told me jedha. Jechi told jedhu himuudha. Jechi said jedhu jedhe jechuudha. So jechi lameen kun wanta namni tokko sitti hime akkas naan jedhee akkas natti hime jettee fayyadamuudhaaf kan si gargaaru yoo ta'u, filannoon wantoota akkasii keessatti inni akkasti waasii hime taanaan namni waasii hime naan jedhen jettu naa hime jetta jechuudha. Garaagarummaan isaanii kuni naan jedheedha. Okay, he said to me silaa ta'uu qaba akkas ta'ellee jechuudha. So he told me naaf hime the truth dhugaa naaf hime jechuudha. So inni dhugaa naaf hime jechuudhaaf jecha said jedhuu fi jecha told jedhu keessaa kamiin filadhe jettee yaadde? So told filatte jechuudha. He told me the truth. He told me from where he came. Eessarraa akka dhufe naa hime. He told me jetta malee he said me jettu jechuudha. Okay? He said me where he came from. Bakka inni irraa dhufe naan jee. Hin je'ama hin je'amu. So afaan keenyatti illee ta'u. So he told me the truth. She told me that she loved me. Isheen naaf himte akkana jaalattu. So kanaaf maal jenna? He said osoo hin taane
asitti osoo saidii fayyadamne yookiin je'e ka jedhullee fayyadamne akkam ta'uu qaba? He said to me the truth osoo hin taane he said to me that he will ask the question. Akkanaan je'e gaafii nin gaafadha naan je'e. Okay? Wantoota akkasitti fayyadamna jechuudha. Hiikni isaa akkuma agartan dhugaanatti himee jechuu jirra. Kana yoo kan fudhannu ta'e I said him to come jedha kun immoo. I said him to come. Maal jechuu barbaadame kun? I said him isaanin jedhee yookiin ittiin himee to come akka dhufuun itti himee jechuu barbaadeeti. So ni ta'a kana hin ta'u. Akkuma reefu jenne I said him osoo hin taane I told him. I told him to come. Okay? I told him to come. Maal jenne? I told him to come. Maal jechuudha? Okay? Akka dhufuun itti himee jechuudha. Okay? Eenyu akka inni dhufu itti himne jechuudha. Ka itti hime eenyu? Ana. I told him. Asirratti yoo dubartii ta'e namni kun akkam goona? I told her to come. Isheen akka dhuftu itti hime. I told her to come. Okay? Isheen akka dhuftu itti hime. Isaan yoo ta'e maalin jedha? I told them to come. Isaan akka dhufan itti hime. So isin wantootuma kanneen irraa jijjiiraa deemtu jechuudha. Hima akkuma jirutti dhiistanii. So objektoota kana irraa gayyaruudha. Isaan jennee jirra. Isin akka dhuftan isinitti hime jechuu barbaadde akkam jetta? I told you to come. Ati yookiin immoo isin akka dhuftan okay isinitti hime jechuudha. Gara katti aanu yeroo dhufnu maal jedha? Akkana jedha. Akkana jedha. I am boring jedha. Asirratti na dabbaraa jira jechuu barbaade yookiin namni kun. Okay? Jechi bore jettu yookiin boring jettu maali? Jechi boring jettu dabbaramuu yookiin immoo mukaa'uu ka jennu san jechuudha. So namni hima kana jaare I am jechuun ani jechuu ta'e so jecha boring jettuun itti dabale ani na dabbaraa jira jechuu ta'a jee uume jechuudha akkuma afaan isaarraa fudhate jechuudha. So Ingiliffaan immoo akkasin ta'u. Akkam ta'uu qaba ree? Akkana ta'uu qaba. Maal godhe? Boring dhiiste? Bored. I'm bored. Okay? I'm bored. Maal ta'e? Nan mukaa'ee yookiin immoo nan dabbaramee jenna jechuudha. Isa Amaariffaa sana jechuudha. Okay? I'm bored. Mukoofte taanaa yookiin immoo yeroo waan gootu dhabdee kophaa teessu waan gootu wallaaltee okay, feelingin akkasii maali? Boringidha. So I'm bored. Okay, kataan taarifnu. Akkana jedha. English is difficult for me to understand. English is difficult for me to understand. Kami dafna yenna. English is difficult for me to understand. Akkamitti hima dheeraa kana dafna yoo dandeenya. Dura maal goona? English is difficult. Okay? English is difficult for me to understand. Bakka lamatti oomurre irra nu salphata jechuudha. English is difficult for me to understand. English is difficult for me to understand. Okay? So, haa ta'u himni kun dogoggora qaba, ni qaba. Maal dogoggorri isaa? Akki ta'uu qabu. English is hard for me to understand. Jechi hard jettu ulfaataa jechuudha. Difficult jechuunleen ulfaataa jechuudha. Amma garaagarummaan choice of word jechuudha. Wantoota akka afaanii kana yeroo ibsachuu barbaanne ulfaatina wantoota akkasii maal fayyadamuu qabna? Hard fayyadamuu qabna jechuudha. English is very hard. Okay? English is hard for me to understand. Okay? English is difficult for me to understand jechuudha. Okay? Maal jechuu qabna? English is hard for me to understand. English is hard for me to understand. English is hard for me to understand. Akkas jenna jechuudha. Ingiliffaan hedduu ulfaataadha jechuudha. Hubachuudhaaf yookaan immoo Ingiliffi walumaa galatti inni ulfaate jechuu yeroo barbaaddu maal jedha? Akkana jetta jechuudha.
yookiin immoo Ingiliffa hubachuun na rakkisa jechuu barbaanne jechuudha yoo kallattiin hiiknu ta'e.